namni akka biyyaatti qabxii olaanaa fide akkamittiin saayinsii nyaataa barachuudhaaf fedha qabaata. Sifeeneen Takiluu barattuu qaxalee akka biyyaatti qabxii olaanaa galmeessite yeroo taatu dooktara ta'ee dhibee yaaluurra dhibee ittisuuf saayinsii nyaataa barachuun fedhaa jetteetti. Eeyyeen qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa baranaa qabxii olaanaa kan fidde barattuun Sifeenee Takiluu barnoota sirna nyaataa irratti xiyyeeffate akka barattu BBC'tti himteetti. Qormaata biyyaalessaa sadarkaa 2ffaa saayinsii uumamaa qabxii waliigalaa 600 keessaa 575 fiduun tokkoffaa kan taate Sifeeneen akkamiin milkaa'ina kana akka geesses waan dubbatte qabdi. Gorsaaf deeggarsa maatiin ishee kennaniif bu'uura godhachuun xinnummaadhaa kaatee barnootatti qaxalee akka turtes ni dubbatti. Kutaa 1 hanga 5 yeroo turte sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa takka immoo sadarkaa alas baateetti. Kutaa 5 booda garuu sadarkaa 1ffaa nammuun irraa fudhateen beeku jettees dubbatte. Herrega namni du'aaf sodaatu isheen 100 keessaa 100 fidde. Barnoota herregaa 100 keessaa 100 cufuu keetiif iccitiinsaa maali? Barnoota